سوانتي كتجرو الحمد لله أبان ياس دولة جاك أبا أيه كان أكيد سنجارة باكي الحمد لله أكيد أباك تتكلم ميكا فادا قليلة لا سدف فادا أو أباك تتكلم سدف فادا ياو سلاو مرين كي يقول سديتي نانجت واي كودا واي بنتواني سيكا فدو كابو ياو جول ليرا نمو غا قول سديتي تون يواني كيسن سين يكسمامي إيه بيجارة يا أوكي سر واقول تحسن سين ما تقولين ليه أدو يا بريدا أيه وان بريدا مي وا سيكا فدا قليلة وا سيكا فدا فيديو اللي غافا ورابو لايف اللي غافا تيسو ذكري غوتا دواي مالي ذكرين نتيجة تسوني مال توكا ذكري تنغوتو سيغودا مال تو سيغودي جاتشون كيا وانتينا كسر غورادوف نبيتا دواي تنجاتشون دسيجتين نياتي دابون دنتين ويتشو أنا ما يخياتا تن دابون دنتو دواي ما دي جراتشون دنتو اوكي يا وامريتا ريفيسي متى خيتي وكمي تدلي يرو تكتك اكنا ما استوران ريفيس كمني فكاتا يرو تكتك اكنا ما ريفيس ديرا قباتي دوبتي كيدي فكاتا ريفيس ديرا قدمو أكنا تيجي كابي او ريفيس ديرا قبا أكا سوابتا خارن تراميغا اوكي أكا ستين أما كانت تيسينجا چو خارن تباسو فدي كانت تيسينجا چبسيخا اوكي لا تيجي تشوفي مالي اوكي وان سيغافتو بربادي إن شاء الله وان سيغافتو بربادي في وان نمي دوتي غافيتي رغا دبچو دافي اوروموني اني كريستياناتيس اني اسلاماتيس ربي ني قدتا واقني قدتا نانو خنجرا نو هاررغي نانو بابيا تردو غالو لو كتو غافان كاتو ذكري جد دواي غدا وان مو بكمات غرومو درغغيسي تيقانتا كامو دائمني قطنا خا دواي دلغا غدتي يروهن akka kee kanatti miidiyaa irratti mul'ate Oromoo keessa waan jiru irratti hin fakkaatu. Namoota gurguddaa umriin deeman kan du'aa godhan numaan beeka gandattis lafuma irrattuu miidiyuma irrattuu namoonni akka keetii ka umriin dhanganaa ka du'aa dalagaa godhatanii hangas takka ta'anii rabbi kadhatanii boo'anii bajamaraa gisee na fakkaata as gubbatti mul'ate. Atiin maaltu si kakaaseeti maaltu du'aa si goosise umrii tanaan ijoollummaa tanaan du'aa godhuu qofaa miti immoo du'aa sanuu gara miidiyaa kanaa akka fidduu maaliif gooti? jechuun kiyya akkaataa anti godhee jira. An jechuun miidiyaa kana gubbaarratti beekumtii takka harkachuun qabaa baqqaan sammuu keessee godhate an beektaa ijoolluun matii irraa du'aa tana malee godhachuun maal fedhu maaliif abbaa kiyya waan kana taateef. Abbaa kiyya kana du'aa godha. San waan ta'eef bakka kaa ilmaa baluu baalagee ilmaa baluu kana jechuurra anis bakka akkuma abbaa kiyyaa kanatti bakka du'aadhaan urmiitii dabarsuu jeetumaan bakka inshaallah fedhii rabbii guddaati. Akkasii fudhadhaa jechuudha baay'ee. Okay. Ya, waan bareedaadhaati. Amma walumaa galatti wanni du'aa godhuu tun takka ammoo kadhaan rabbii tuni dhaalteedha miti maatii keetirraa waan sir dhufu abbaan kelleen kadhataa eegate. Waa'een du'aadhaa waa'een zikriidhaa waanuma maatii keetirraa sitti dabreedha. Yaani maatiin keetillee nama zikrii godhu jechuudha. Sirree du'aa godhan. Okay. Waan bareedaadha. Komentii kee jalatti fi viidiyoo namni tokko si wajjin wal qabatee waraaburatti waan ka'uun si gaafadha. Komentii keetillee waa tullee dubbistee jiraatte hin beeku namoota viidiyoo suuraa ta'e kaayatee dalagullee waa agartee jettee du'aa gaafa godhu dubartii qofa keessa taa'aa siin jenna. Ati gaafa du'aa gootu dubartii qofa wajjin teessa amma mana kana keessa eenyufaa si bira jirame? Nama dhiiraa jira farda nama dhiiraa jira. Nama dhiiraa jira dubartii nama tokko bichaa jira akka mini beektaa meena dhageeffadhu siif nama dubbii an amma koomantii jechuudha koomantii ilaal maaliif anti silaalama namaa turtee lafa kaaya abba fedhe waan fedhe jaa abba fedhe waan fedhe isa maaliif ta silaalama namaa lafa keenyatti rabbii qabachuu qabna dhalatti dhalaa keessa jiraadhus dirqama dhalatti inni daamu sa waan ta'eef namni beektaa nama kana oggii ilaalu jechuudha dabbaan xiqqeenya ilaalu bareedina ilaalu guddina illee ilaalu hammeenyaa silaalmaa nama kana ta'uu qabu qaba jechuudha baanetti san abbaatu amantii jechuudha. Kasan bara abbaa ifa manaa barfeetu dhalaa dila keessa galii feetu akka feetu yoo taate san abbaatu ifa manaa amantii abbaatti maani. Waan ta'eef inshaallah yoo fedhii rabbi guddaatiin anis kaa isaan na bira dhufanii du'aa godhatanii animi. Sanumaa fi inshaallah fedhii rabbi guddaatiin na bira dhufa malee akka waan biraatti dhufanitti fudhatinaa jechuudha baanetti namni kun gaabee taasisalleetu ilmi namaa kun bajjaadha rabbii torjaadha waan ta'eef.
dhugaadha. Akkasitti ilmi namaa kun Okay. jechuudha. Akkuma fedhe siin jechuu maaliif dubbii koomantii dhiisuu qabna. Yaa maaliifin kana si gaafadha ani akka dhuunfaatti baay'ee osuma dubbannu akka dhuunfaatti nama si dinqisiifatu nama si jaalatu nama si kabaju ani qabeenya keetii fuula keetii ogummaa keetii minaamin itti namanu wanni ati gootu anaan akka dhuunfaatti waan na jibbisiisu miti ammoo wanni kana si gaafadhuuf gaafii namoota baay'ee waan ta'eef gaafii namoota baay'ee gaafa si gaafannu immoo ati nama kana malee nama biraan qabdu namni yoo ati rakkatti illee si gargaaru kan duubalee dhaabbatee harka si qabu namootuma kana. Namoonni kun bakka isaan gaafii qabanitti isaanii deebisaa bakka komii isaanii girtutti immoo deebii isaanii lakkaa deemuun suma gargaara jechuu barbaadeeti. Okay, mucaan kun maqaan isaa akkuma isin hundi dhageessan Xaliilee Ahmad Jaamaa Harargee Bahaa nama miidhagaa takka Fadis takka Umar Kullee takka bakkoo jiraatu hundi keessanuu dhageessan na fakkaata. Ammaan dura irra hedduun keessanii viidiyoo isaanii agartanii sagalee isaanii dhageessanii ammoo iccitii jireenya isaatii fi akkaataa inni itti jiru namni beeku inni jiran hin fakkaatu. Jalqaba gara miidiyaa waan dhufe na fakkaata. Okay, waan bareedaadha Xaliilee. Amma saatii kanatti mana abbaa keetii jirta moo mana fira keetii jirta moo mana hiriyoota keetii jirta? Mana hiriyoota kiyyaatti jira isaanii na yaammate du'aa inni wati yaa'anii na yaammanii inshaallah fedhii rabbi guddaatti nama diree dhawaadhaan jira. Ayyee. Akkasittiin barre isaanis kaa jaalalumatti yaaf na yaamanii beektee nama dheeraatiin na yaame saafattee. Okay. Akkasitti wallahi fedhii rabbi guddaatiin ittiin jiraan jaa inshaallah. Okay. Ya, waan bareedaa. Wanta kan si gaafadha. Egaa ati du'aa godhuu eegalte lafarratti osoo hin taane gara miidiyaa kanarratti eegati miidiyaa irratti mul'achuu eegalte namni si qunnamee lafarratti waan miidiyaa irratti beekuuf lafarratti si qunnamee galataas yoo ta'e hiyyaadhaas yoo ta'e si wajjin dubbate jira. Takki immoo hawaasa gargaaree haa sin dinqisiifadha siin jee si gorsise haa ta'u waasee kanne haa ta'u inoo qabeessi dubbisan illee yoo ta'e namoonni miidiyaa irratti argan kan lafarratti dubbisan jiru. Ni jira garuu qiyaasan qaban ni jila ture. Aha. Awara bisa ada di sana itu belakang. Guys, ndawalena please. Ndawalena wara sele kirta wala. Hayya, tufu. Wala zara ibu nama rabbisha. Akasih garte ni jira garuu namni dila wallahi insyaallah. Hayya. Ati garuu haye alhamdulillah bareeda ada. Hawari lafan nagaris ka kan mabaka dua ifa juga garuu kana mofanna qabus garuu namni kun majira. Okay. Ya, so waan bareedaadha. So rabbi regirti tilisi. Abbaan keessi malee illee ijoollee akka qabu natti himtee jirta. Ijoollee teessan keessa abbaa keetirraan kaafe jechuun obboleeyyan kan kee keessa namni akka keetii kanatti ogummaa kanaa qabu ni jira. Injiru wallahi injiru. Waa'ee barnoota amantaa Islaamaa, waa'ee Quraanaa hangam takka beekta? Barattee yaani qaraatee xiqqollee. Wallahi ani kijibu garuu sitti kijiba rabbiin jibbee. Yaa. Kitaabti qabicha qareet maan dise gaanumaan dhageeffadha mana kitaabti qareet maan dise jechuun xiqqeenyumaan jechuun na dhageeffadhu siitiin ma dabbaal kiyya. Ayya. Xiqqeenyumaan jechuun maaliif ilmaan abbaa kiyyaa abbaa yaanti jata kaas xiqqoo rakkooti jira rakkoon sun akkamii hottee garuu haati beektaa dalagaa rabbitan seen danda'anii. Yaa. Akkasitti gartee jechuun eegara beetiin ammaanti sun dhaltee bakka eeginu dhaltee booda xiqqoo kana luuti sun dhukkubsee bakka akkasitti bakka xiqqeenyaan jechuun horte san waan ta'eef ilmaan ummaati yaanaa guddisa xiqqeenya raasan marratti quraana dhaabee bakka du'aayitti eegalee inshaallah eegara beetiinis rabbii guddaatiin ilmaan ummaati yaa eegara beetiin ka'an maa ciraa dhaabbate eessin jechuun inshaallah. Okay, waan bareedaadha. Okay, so waan bareedaadha. Maatii keessa illee namni ogummaa kanaa qabu suma qofaa jira. Barnoota kaanuu la ammayyaa jennu kan. Kuta saddeetiin baraddee disse. Oh, mashallah, mashallah. Diinillee quraanaan kitaaba xiqqaa bareetee jira. Quraana ammayyaa barnoota ammayyaa illee keessatti inoo nama dubbisee barreessuu danda'u jechuudha walumaa galatti. Waa'een ibaadaadhaa akkamii biratti waa'een salaataa? Hai bareeda alhamdulillah galata rabbi ibaadaachuun bardasii jefiiti bar. Wallahi miskiin. Yaani ni salaataa ni soomanaa. Quraana illee qaree jira. Goos waan kana daawwachuu barbaadeetan. Maatiin kee ni jira amma abbaan keetti kummaa tante. Bareedaa sama. Ni jira ati garuu urmii kuti malee ni jira wallahi alhamdulillah galata rabbi. Urmii ammallee natti naaf haa dabaluu fi ni jira. Okay, waan nama hedduu gammachiisee fi waan nama hedduu ajaa'ibsiisu tokko gawwodi waan jedhu san gawwodi san caalaa
jechuun hanga abbaan kee si jaalatu hanga ati abbaa kee jaalattu hanga isin garaarraa walitti haasoftan namni hedduun sagalee san warri silaa miidiyaa kan gubbaa jiru akka hamzaa jirraa kaasi namoonni hedduun maxxansaa turanii gaafa ati waan akkanaa kana gootu abbaan kee siin lolu si deeggaramoo abbaan kee si mormaa asirratti. Way naan lolu naan asmaan jira. Way aboo abbaan kee akka lubuutti na fedhe dhugaar biyya mana tokko hojjeteenyetti jammaata guutuu keessa wajji goonnaa abbaan kee maaliif ilmi namaa kun jechuun maaliif waliin qaanfannoo chiqee baaneeti. Anis kalata ibnis kalata anis luqata inni luqata ta'eenyet badu'aa ta'eenye godhu malee maali tasilaalama namaa ta'anii hammatanii haasawaan maal bu'aa qaba. Okay. Ya, waan bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf abbaan kee nama hedduu gaariiti. Du'aa inni si godhee bitatti isaa godhee illee dhaggeeffatee jira. Okay, waan bareedaadha. Amma gama fuulduraatti maal yaadda Taliile? Ilfoonni kun maal ta'e? Fuuldura kanammoo. Guys, warri mana keessatti sagalee biraatti keessaa guutaa. Ayyee, itti mufu. Akkasitti hangama fuulduraa kanatti wallaahi laazim garuu ati alhamdulillah an beekumsi takka harkadhee bakka yookiin akkanatti bakka ani jiraamiidha. Akkasitti bakka beekumsi tana harkadhee bakka suuraa kana sochii godhee akka isin baariyaadhaan baatee bakka akkasitti daciqaa dhaabbatanii niin kadha ture wallaahi alhamdulillah gara rabbiiti maaliif waan ja'an fayyaa qabnu waan rabbiin asiin mijeessu fi gammisaa gahu. Okay, waan bareedaadha. Abaadir haatu jaaru waan joota akka jira asoo keessatti abaadirin abbaa keeti. Abaadir ogeenu abaadir jechuun liqii dhaggeeffannoo waan takkaan siima. Ayyee. Liqii jechuun abaadiriin dhaabbatee bara. Oh, okay. Egaa liqii jechuun abaadiriin dhaabbatee abaadiraatu jaaru nama siimuu dedeemee namni waan shaaru inshallah. Eeyyuu abaadir haatu jaaru abaadir sun yaan abaadir isa liqii fuudhaa ture waan ta'eef liqii fuudhuu dhiisee haatu jaaru. Egaa abaadir jechuun liqii irra fuudhaa namni egaa inni jiraami. Yaa dubbii nama nuu galtee nuti abaadir abbaa keessi haa turre baay'ee namni hedduun. Ay akkasii miti. Inshallah galatoommaa. Okay, waan bareedaa abbaa keetiif bilbiltee sagalee abbaa keetii amma nu dhageessuu dandeessaa? Isaaf dawwalee jechuudha. Nagee gaafachuu salaatuma gaafachuu. Eenyuun danda'a? Bilbilli lama si bira ni jiraa? Mee bilbilli tokko wanta qabu ni gaafa dini. Yeroo takka Kan bagi tak saya salah pada sini sih bareng saya. Ayyee guutaa kan nuti bisa ayyee. Waa mee guutaa kuwee feesi. Saya sambung. Ayyee. Abshir, waa'ee gargaarsa isaa waa'ee rakkoo isaa itti keena rakkoon qabu qoya. Nama tokko dura isa baruu qabda isa arguu qabda sanboota waa'ee rakkoo isaa itti buuta. Caalaa nuura asii galgirtan isaa erga daaree yoo isa nu barbaadan siree agarre bara. Gasti illeen seenne dhiifama wajjin haasoo jira. Yoo namni gasti keessatti jiru jiraate gaseen qoya isin ilaalamee guutakka. Okay, ayyee hin jirtanii. Qoya mee wanni haa godhu guutakka. Abbaa isaatti haa bilbilu guys. Maaliif isin hin jaabeeta? Irra hedduun keenya jechuun namni abbaa fi numa jaalataa bakka abbaa sanitti ani hedduu naate waan fakkeenya nuu ta'ullee qaba baay'ee akka dhuunfaatti anaan waan wannoon godhu qaba beekta jechuun achirraa baay'ee dubare qoya amma abbaa isaatti bilbilee salaamtaa nagee abbaa isaa gaafatu aqlaaquma inni itti abbatti hin dubbatuu fi aqlaaquma abbaan isaa ittiin dubbatu qofa laalla. Generation example mana barumsaati hariiroo inni abbaa isaa wajjin qabu qofa laalla mee qoya yeroo takka. Amma abbaan keessa namoota kanaa tokko tokko hin barattuu hin dalayduu qoonqoo fa'aa warra nama akka nuti jira baay'ee mana keessa. Ani ijoollee baadiyyaatiin hin beekan. Qoya lakkoofsa abbaa isaa baasee bilbilee as deebi'u gaafiin keenya itti fufaa. Namoonni hedduun gastii keessi jirtan isin arguutti hin jira. Inshaallaan gara binaa laafisetti hundi keessan ni seentanii yeroo takka koppiiliin taa'utaa illee nu godha. Warri fooloorsii achi warra qabaa akka turree haasirraa fooloo hin qabne manni kiyya haariyaa hanga dandeetti fooloo nama hedduu deebisuutti hin jira. Warri fooloo nu godha jirtan galatoomaa ammallee fooloo godhaanii. Habibi mee kutaa gabbayaa isa dhiifama naa godhe. Fuula sin dura taa'aa si ganoon gosa. Gosa waaqaa akka jirta. Dhiifama naa godhe please. Okay, deebitee? Afaan gaajira dheedha. Sama rasa. Rasa. Okay, ayyee itti nu bilbil. Silkii khaasu didee ture garuu inni nuu ogi khaasanii deebise inshallah. Okay, ayyee. Yaa duraayyuu harkan ni jeete kuma carraa.
Bakka dhiisi rakkisin. Okay. Maal kan qabu? Haasoo keenyatti fufna. Amma ati zikrii godhuun tura